Bilbilli keenya yeroo inni nuuf bilbilamu osoo harka keenya hin tuqin karaa salphaadhaan akkaataa ittiin kaasuu dandeenyu kan wajji ilaalu ta'a. Appilikeeshinii kana keessa erga seenneen booda bifa an barreessu kana barreessu jechuudha. Erga barreessitanii kunoo isa tokkoffaa gubbaatti argamu kana yommuu ta'u irratti kilikii gootu. Erga kilikii gootanii kunoo an dura waan daalooti godheeruu fi isinis irratti kilikii gootanii argachuu ni danda'ama. Erga gootaniin booda appilikeeshinii eega gara iskiriinii keessatti gadi buufattaniin booda bifa kanaa isinii dhufa jechuudha. Erga inni dhufee irratti kilikii goona. Erga kilikii gooneen booddee kun wanti inni nu rakkisu tokkollee hin jiru jechuudha. Isaa kana yeroo oof ta'eeru ta'e oon callaa gootu. Yeroo oon gootanitti bilbilli keessan yeroo isin bilbilan kallattuma irratti kasini. Bilbilli keessan yeroo isin bilbilame osoo harka keessan hin tuqin karaa salphaadhaan isin kaafamuu danda'a. Kanaafuu silkii kana erga isin bilbilan kallattuma irratti gara gurraa geessuudhaan kan ofii isaatiin isiniif kaasu ta'a.